بكرة تنجز ياسينا نام جاسين ديسي بقى فينا ديسي جارسمان بقى جارسمان تنزانيا تاني ولي كلام جرو so guyyaa biraa itti deebina har'aaf nuun tasakkaane seena araaramtamuun araaramtana isin dhiifama naa gaafatu. dhiifama gaafadhu makii dhiifama naa gaafatu micoota xiqqoo tanaan dhiifama gaafata guys mihin fakkaata rabbisu dhadhaatati micoon narra baasanii bar narra baate isin dura naan jedhe. isin dura jedheen seenaa lafaa kaasee manteetu seenaa asirra baatee jirti asirratti dhagaa guys Sabdu. arkitanii guys Sabdi. atiin baalagattee Sabdi. laa Sabdi. arrafaan jirtu osoo si dhagawati ma dhiifama jedhanii obboleettee sira guddaa waasitti shakkaadhaan godhatteetti bakka maqqii duraati jedhin akka duroo jettuun barbaadde isin shinfatii taqabbaluun barbaaddu akkuma kee goota lamaantu wal lole seenii seenichoo waa dhiiraati jechuudha viidiyoo banadhu ayyee seenan tiyya garaa waan qabdu bar seeniyyee ati forrorkeedhaani maal jetta Qalbii ture. seenan dhiifama miti kun gaafidha kun dhiifamni kanaa miti ati dhiifama gaafadhu dhiifama duratti gaafadhu silleen si gaafatu afwan yaa seenaa afuwaan siin jettu Afur maal jettu? afaan arabaatiin hidhee afuwaan jechuun Arabaan hin ta'u. afaan arabaatiin hin ta'u afaan oromooti sorry sorry jettu Sorry. love you jedhee Sinnaate. Ture sinnaate. hoy umuseenaatu seenu fedha hosseen mana tokko keessa nam sadiin iyyuu deemna guys geemii umuseenaan qabdu duraan nafina ashi guyyaa 17 hundi keessan irra dhangala'uu qabdan dhugaa rabbi miciyyoon isii waliin taphu deemtu haardidha waan ta'eef tole hundi keessanuu argamuu qabdu Abi. Ay, Babai. Ani. Saling berpada beta. Aku cuma bersenang. kafe bashannanaa situ barbaadda wallah umuseena dubbadhu Garu. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته جرتو نجمة. nagaa kam الحمد لله نجانا. wayyaa إسيان نيبر. nama waliin buna dhune isiyyaan guys kilaasii sadii jira jaa tokko kilaasii keessa umuseenaa jira tokko isaan lameentu jira ani saaloona jira ammas kilaasii tokko jira garuu jees asuman taajeeti walii iyyina مالتا انسا جولينا كمي رمزي قالتهم الفاد galatoomii ramzii thank you حرارة دفي wanti keessa giiftii namaa kennuun guys giiftii namaa kennuun beeku maali kun beelayaan ummata jaarsaaf jaartii guys mee push godha push anaa miti umuseenaa fi isaan lameen keessummaadha waan bunaa dhuganii buna obaasaa warri jirtan hundi keessanuu yalla رمزي نو كن نيبر قالتهم إمري Ramzi, thank you so much. Ani mana mana ada TikTokin ka cufate argee yuumee waan uken na cufatu hedduun oolu mana mana irratti dhufe. Wallahi. بقى نشوفاتو يتو yalla guys push godha كما دبتو كنا سينسيسا جدا رمزي فولو قدا رمزي
Waan keessaa qabdu ol kenni sii galchina akkuma 100 sanamma. Kenni. Nama Giiftii meeqa gate qaiski. Lakkoofsa tokko barreeffadhu siyaaseensisan. Ay dura giiftii haa kennu qoy dhiyoo kana geemii beellamaa taphatee miti hima. Kennee bar waan qabu kenne. La. Leenca baay'ee walitti guure. Hin mo'atame bar sodaadde erganni mo'atame faa nama baay'ee beeskisee fiiti mo'atame. Akkam silaa doktor Tabakoo kan nama mo'adhamoo nama mo'atama itti yaadda. Ati firaan qabdu eenyu hin mo'atamta atillee maqaana nyaatuuf Innis deemta rabbi ijoollee na baate. hundinarraa hin hafina wallahi taabin illee ta'u seenaa galmeessee galuun qaba wallahi haadha seenaa ta'ee mo'atamee galuun. Jirra jirtu akkam faamilii. Aboo mee doktor kuma dhibba nagalchaa please nama 2,000 wayi jira. Giiftii kenni ayyee 100 si Kuma takkaa fi Minna akka poolisii. Giiftii keessaa qabdu guutuu naa kenni amma 100 si galchina. meeqa isinii kenna okay akkas gibira malee hin ta'u jettan. Gibira malee ta'u faamilii maal jettan isin akkasiimi. Guutamee fi kaanaan siif kennu gammachuu. No. Yoo waa darbe uummanni follow ni godha warri mana kiyyaa. Guys follow godha yalla. Ilma haa kennu. Kalaas mee asitti bakka surprise na godha asitti 100 qat jedha yoo galee ani sanirraan beeka waan kan. Yalla. Godhaa jiran dhugaa dubbachuuf. Yalla faamilii yoo kennu Dafa. milite hoo. La. Sana naafsi Eessa wal dhaqamu beeyna keenya? mitire. Batamadii kee harka jira. La. Eessatti wal beeynan ijoolleen siyyaayyuun harkan jirtu narratti waltumtiin argitu laayif irratti jaarsummaa araarsee ammayyuu. Maatii kiyyaa Maal isaa Yalla doktorri si jala daddafa walqistee ilmaan kee lamman kabajaa nama siin 2,000 qabdu. wayi. na jala ol ari'anii waltumanii makiif seenanuu amma giddiin araarse. Kalaa seena. Hundi keessaa ramzii fooloo qoraa nama 1,100 qofa ta'e. Silaasi bira ta'anii walitti deddeebisuu hin qabanu. Miskiina gaara galu kana gammachiisaa binees gaara keessa haa ba'u namaan Guys qixxaa'e. fudhatanii. Faamilii hundi keessa ramzii fooloo qoraa gaqqabaa maqaa isaa bakka diimtuu tuqa. Surprise na godha yaa. Hundi keessa. Geemii Museenaatillee mee oowwisaa fi guyyaa meeqa si hafisa? Hadhi guyyaa meeqasaa? Guyyaa torbannaa hafee? Guyyaa 10 akka guyyaa 7 si hafee. Guys Kudha oowwisaa. tokko ta'e guyyuma ja'a malee gaafa 17 bar. Faamiliin tiyya akkuma beeynu san goggodhaashi karaa cuccufa. Guyyaan adda taphatu maali maqaan? Guyyaa 6 hafee fi karaa cuccufaa guys roozii faan hundi keessanuu. Si baxaabaxanu Museenaan sodaatiin waan baxaabaxuudha. Caaltuun faan as jala jiranii haadheen gaddallee beeksisu turanii ammallee beeksisaa. Qoy akkanatti ilaaltan akkam sila waan mo'atamu fakkaata. Piroofaayila Museenaa warri piroofaayila ibsishaarra godhatan amma Museenaa godhadhaati. Sammoota ibsishaarra addeeffattanii jechuudha. Guyyaa 6 fi waan ta'eef